sanuu yuummoo dukana bosona Amazon ka fakkaatu jechuudha. Astaghfirullah. Shinte beeti sente quba hanki haga ciqaleetti tana kana qulqullina hoyituu hin qabne cittoo garam halaalu kana laaletu si jibbaayyo abo maal jechuudha. Wallahi ashama harka fuudhee kabajamtoota daawwattota keenya akkamitti nagaa fayyaa keessanii nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kabajaa eddumaa fi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaan obboleessi keessa yoo akkana isiniin jedhu namoonni YouTube channel kanaaf haarawwatan channel kana subscribe godhuudhaan maatiin naftaan isin jira itti aansuudhaan kabajamtoota daawwattota keenya addabanneerra yeroo addabannu keessa kana keessatti wantoonni baay'een ta'anii jiranii wantoonni baay'een raawwatanii jiranii wantoota kana keessa har'a ajandaa jabaan tibba kana kalee fi dheengadda guyyaa har'aa fi kalee dheengadda miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jiru wal saaxiluu viidiyoo qullaa wal baasuu qaama saalaa waliif erguun ammas waggoota 8 waggoota 6-7 kana akka ajaa'ibaatti itti fufee jira jechuudha. Yeroo tokko maal taa'eetuma yaadaani ilmi namaa tokko badii wahii gaafa raawwatu yeroo hedduu irra deebi'ee jira taa'illee yara. Ilmi namaa tokko maaliif wanti wahii gaafa ta'u fakkeenyaaf rakkoo wahii gaafa uumamu nama wahii irratti nama akkasii nama si fakkaatu irratti gaafa rakkoo wahii uumamu haga rakkoon sun dhufee irratti uumamuuf maaliif eega maaliif barnoota nama sanirraa hin fudhanne silaa nama sanirratti rabbiin si dursee eega uume rabbiin si dursee si qusatee eega nama biraa irratti rakkoo wahii sitti mul'isu taate haga dhufee rakkoon sun mana kee dhufutti yookaan immoo haga deemtee ofii keetii rakkoo san keessa seentutti maaliif eedaa maaliif ilma namaa kun rakkoo kana achumatti ilaalee rakkoo akkasii kanarraa of hin eeyne kaanii kana eegu rabbuma maaliif of hin eeyne jedhee gaafadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuu barbaadeeti viidiyoo qaama saalaa walii erguun wal balleessuun poostii wal godhuun viidiyoo kana mallaqa wal gaafachuun waan amma jalqabee miti. Viidiyoon yaadadhaa bara 2017 fakkaata akka Oromootitti miidiyaa hawaasaa kana gubbatti yeroo jalqabaateef gadi ba'ee kan dubbatamuu jalqabe viidiyoon qaama qullaa kun 2017 akkasumatti fakkaata jechuudha. Erga yeroo kanatti jalqabee viidiyooleen baay'een isaa miidiyaa hawaasaa kana gubbatti gadhiifamanii jiranii namni miiseejii walii sheer godhee jira. Miidiyaa kana gubbatti ajandaa ta'e irra haasa'amee jira. Maqaan nama baay'ees badee jira. Shamarreen hedduus salphiidhaan miidiyaa irraa waan kana salphatanii manatti galanii jiranii warri qaruutan immoo waan kanarraa of eeganii jiran jechuudha. Egaan obboleewwan kiyya kaleessa akkuma hundi keessan agartanii jirtan jedhee yaada. Ani ofii kiyyallee garuu argee jira namni argee dimtii nama hojjetaa yoo osoo jedhu namni yoo banu viidiyoo sallaalee jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee tokko nama jibbisiisuu fi nama gaddisiisu haalli itti viidiyoon sun waraabame dhimmi wanti sun waraabameetiif jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya yeroo tokko kanumatti itti ilaaltu keessattuu warri viidiyoo waraabdee nama ergitan kun osoo mee viidiyoo makooliyyuu nama dawwaltanii nama viidiyoo ergitaniif san viidiyoo kooliyyuu dawwaltanii fi miseenjadhaan yookaan iimoodhaan waan viidiyoo mul'isu wayitiin dawwaltanii kallattii inni ati itti viidiyoo ergaa sun silkii keessa jiraatee wajjiin haasaa sagalee isaatiin miira keessa galtee akkasitti cuufirraa baafatte haa fakkaatu. Inni si bira hin jiru bilbila keessa hin jiru sagalee isaa si bira hin jirtu inni qaaman si bira hin jiru maal abbaa keetii shintibeetii seentee mana fincaanii seentee shaaworii seentee viidiyoo waraabda qaama qullaa sanuu yuummoo dukana bosona Amazon ka fakkaatu jechuudha. Astaghfirullahi lazim qulqullina zeeroo of eeggannoo zeeroo waa hunda zeeroo sammuu zeeroo eega waraabdanii yoo shamarran takka dhiira yoo jaalatte qaama isiitii miti lubbuu isii baaftee kennitiif jiran kijiba kun warri lubbuu baasee sii kennu suni ati lubbuu baaftee kennuu fi qabdu jaarsa kan kee kasi bira jiru yoo jaalatte jaarsa kan kee bira jiru yookaan immoo hiriyaa jaalallee iyyuu haa ta'u ka wajjin jirtu ka qaaman si bira jiru malee ka badhee jiru lubbuu miti qaama kiyyaa mi lubbuu kiyyaa baasee fi kenna jettee akkamitti luka hanki addaan banta ati yaa banamtu viidiyoodhaaf jechuudha. Dhiirri tokko si banuu barbaade qulfiin kan kee hayyama maatii keetitti nikaaha jechuudha. Qulfiin kan kee hayyama maatii keetitti malee akkanumaan sanuu onlaayinii gubbatti akkamitti akkatti banamtanis. Namni kun akka jijjiiramu hin beektanii namni dhiiraa dhugaa isiniin jedha viidiyoo laaluu yoo barbaade yoo suusii viidiyoo waan akkana waan baalee kana laaluu qabaate googil deemee haa laalu isin garuu wanti kana isin gaafatuuf maa'inni viidiyoo saniin akka isin gabbartaniif. Namni viidiyoon jalaa bahe hundi isaan amana mallaqaan gabbaree hifatee akira waan kennu gaafa dhabu hayyee viidiyoo san gadhiisii waa meeqa dhabe jechuudha. Nama jaalatu san hin dhabe mallaqa isaa hin dhabe maqaa isaa hin dhabe maatii isaa maqaa balleessa ofis maqaa nyaate jechuudha.
Sini galee waa hunda dhabe namni sun. Because namni tokko dhiirrummaan abbaa fedhee dhalaa na jiraajjanii jetteeni haa inni jiraajjanuuf haa inni jaalatuuf viidiyoo qaama qullaa waraabdee of itti ergitu hin jiraajjanu hin jaalatu dhiisuun isaa waan hin oolle jechuudha. Namni biraa si fuudhuu danda'a dhugaadha. Namni sammuu qabu kan immootu jireenyi kun jireenya kaleessatti jedhee yaadu. Akkasitti heerumuu dandeessa. Garuu namni daaretti wajji haasawitee viidiyoo ergitee fi qaama qullaa kan kee shintimeetii seentee quba kan kee haga ciqileetti ofittuma ati viidiyoo ergituuf suni sin fuudhu mallaqa qofa sirraa nyaatu barbaada jechuudha. Siin jedhee jalqaba irratti namni viidiyoo laaluu barbaadu namni suusii waan akkasii laaluu qabaatu yoo jiraata ta'e googil deemee laaluu danda'a malee fokkuu tantee tana kana qulqullina wayituu hin qabne cittoo garam haa laalu kana laaletu si jibbaayyuu aboo maal jechuudha. Wallaahi kana qaama kanaa baattee viidiyoo itti waraabdee ergitee jaarsa kiyya taaheettee yaaduun kan kedha goggora guddaadha. Si jibba kana laaletu maal aboo awwala ofii keetti cheek ofin gootu viidiyoo awwala hin laalle yookaan immoo of laalaa waan ofitti tumtee mi'a ciqilee qobu ofitti dabarsitu ofin agartu ati. Namni akkamii kana laalaa na jaalatettee yaaddu namni kun akkamitti kana laalaa jaarsa kiyya gara fuulduraa taaheettee yaaddu. Isa onlaayinii wal bartee ati viidiyoo itti ergitu sana jaarsa keeti. Namichi sun immoo maal yaada? Intalli sun ana har'a viidiyoo naa ergite ka biraatiifis akkasumatti ergitii jedha. Dhugaa immoo kaleessa nama 7,500 gubbatti tiktaak irratti jechuudha. Mucaan sun taa'ee dhufee viidiyoo kan kee ani hin baasne viidiyoo kan kee daqiiqaa baay'ee viidiyoo kan kee daqiiqaa hedduu nama biratti hin ergine ati hoo ta'e jedhuun mucattiin sun xaxiyette. Dhuftee immoo akka waan nama waan gaarii wayii dalagee yookaan muuziqaa baasee yookaan waan rabbi wayii manzuuma wayii baasee viidiyoo garagaraa uffata garagaraatiin waraabee 4 biraa qabaa jette subhaanallah. Maal aboo kun? Warri irraa mormuudhaaf nama san fiddanoo kana saaf qaanyee akkana kana keessattuu quraana qabadhee kakadhaa jette aboo balaan sitti aboo jechuuf habaasa. Waan dagatte garuu ilma namaa tokko ni dogoggora hin dogoggoruu miti eenyummaa ni dogoggora. Dogoggora san caala garuu an dhugaa rabbi mucattiin sun dogoggora duraan viidiyoo san waraabde san caala dogoggora isiin kaleessa goote akka waa takka hin ta'inii wahii nama 7,500 gubbatti ija soo giddaan dhiqattee ol baatee viidiyoo kana qofaa miti viidiyoo 3-4 ol biraa qaba innis viidiyoo na biraa qaba angaruu ka isaa balleesseetti faaraa inki jibda osoo si biraa qabaattee hin balleessitu osoo mucaa sun si biraa qabaate ta'e hin balleessitu ture innuu hin balleessine innis maaliif hin balleessin guyyaa tokko mucaan akka jirutti viidiyoo kan kee ani hin baasne jedhe nama biraatti ergite viidiyoon kun ana dura nama biraa gahee jedha si galee viidiyoo abbaan fedhe haa baasu haa bahu dogoggora hojjette cal jettee mana kee keessa teettee yaa rabbi dogoggora kanarraa an dura badii ta'uu isaa hubadhee gara toobaa deebi'e yaa rabbi dhiifama naa godhi ajandaa gara ammas naa qabbaneessi jettee du'aayii godhuun osoo sirra jiraatu dhuftee nama 7,500 gubbatti viidiyoo 3-4 ol biraa qaba. Aboo subhaanallah safuun hin jiru amantaan hin jiru aadaan hin jiru maal aboo shamarran wallaahi yeroo ammaa kana jechuudha namoonni baay'een warri viidiyoo keessan alaa qabdan keessattuu ka haaraa ergaa jirtan hin ergina hin banamina yaa obboleewwan kiyya yoo xiqqaate jechuudha biyya garagaraatu yoo jiraattan nama nikaaha isin godhatetti viidiyoo keessan qofa erga yoo erguu suusii qabaattan yoo erguu barbaaddan because nama nikaaha isin godhate suni seenanis gaafachuu dandeetta nama nikaaha isin godhatee viidiyoo isin ergisiisee achi booda poosti godhe jaarsa keetii halaalaa abbaa manaa keetii viidiyoo itti erguu dandeetta suni jaarsa keetii jechuudha sanittuu erguun hin barbaachisu eega waan akkanaatiin lakkafamtan jechuudha eega waan akkanaa keessa seentan yoo xiqqaate nama akkanumaan jettanii isin banutti viidiyoo keessan waraabdanii ufin hin ergina. Sanuyyuu immoo ani kana ajaa'ibu bar mee mucatti basan amma mee warrummaan viidiyoo waraabdan kun hunda keessanuyyuu maaltu miira keessa isin galchee warrummaan viidiyoo waraabdan kun maaltu miira keessa isin galchee namni sun isin wajji taa'ee isin haasayaa hin jiru qaaman sabira jiraatii miira keessa isin galchine sagaleen isaa miira keessa isin galchaa hin jirtu akkamitti hammaama seentee quba kan kee ciqilee fidda barsitaa boo osoo namni tokko sibira hin jiraatu lafumaa kaatee utaalte sanuu immoo qaanyii guddaa dhuftee ol baatee miidiyaa gubbatti
viidiyoo afurii fi shan tokkoofu siila salfanne inumaa immoo viidiyoo haga afurii biraa qaba uffata garaagaraatiin kan waraabadheef jijjiirataa waraabdeef na ala abuuka dhugaa rabbii ati ka mucaan karamni viidiyoo baase sun si salphise caala ufii of salphifte jechuudha. Amma eega wanti kun ka'e wanni kun eega ka'e dhugaa walitti himna jechuudha. Shamarran keenya hedduu tokko isin kabaje hedduu tokko isin jaalladha. Garuu immoo wanti isin godhaa jirtan waan akka sabaatti akka gandaattis akka amantaattis mataa gannu qabu godhaa jirtan. So kanaaf dhugaa walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Olumoo taaltee warri isii jala deemtanii sagalee taanaaf jettanii nama 1700 gubbatti mukeettii kana numaayyuu akka isin daran uf salphistu gootanis dogoggora jirta. Nama akkana irra goruu osoo hin taane fiddanii miidiyaa hawaasaa gubbatti baaftanii nama san hunda gubbatti akka isin waan san haasoftu godhuu osoo hin taanetti keessan dhayxee gorsitee eega wanti kun sitti bahee dogoggora kaleessaa jettee eega dhiistee jireenya biraa har'a eegaltee rabbiin akkuma dogoggora kana agartee irraa deebite ayyaana kana rabbi sirraa haa cufu jechuun qabda malee dhuftee nama 1700 gubbatti fiddee mucattii inuma taa'anii akka nama mana murtii akkana gootee akkas gootee Muhammad Bilal Jazeera fa'a hin qoratan maal godhoodde mucaan sun yooma innuu fuudhee poosti godhe maal godhoodde ufii itti ergite ani isii qofa dogoggora qabachuu hin jiru dhiirri waan akkanaa dhalaa gaafattus dogoggora qabdi garuu immoo yerri qabata gaafattu maa inni yeroo baay'ee dubbanneerra nama dhageeffattan ta'ee shamarran dhageeffattanii dhiibsanii ta'ee mooji malee yeroo baay'ee dubbanneerra dhiirri wanti viidiyoo si gaafatuuf mallaqa sirraa fudhachuuf si laaluufi miti bareedina qaama keetii kamiif si laala boo fokkuu wallahi namni bareedumaa fi miti bareeduma kan keessa laaluufi miti bareeduma qaama keetii qaama saalaa keetii laaluufi miti viidiyoo saniin sosochaachisee mallaqa kan keessa irraa nyaatu warri haga ammaa viidiyoo isaanii gadhiifame kun hundi isaan mootu warra yoo xiqqaate baatitti riyaala Dubaayii kanaaf Saa'udii kana 500 kuma kafalaa ture. Akira waan kafalu dhabee jireenya biraa eegalee suuteedhee namicha wajjin jireenya haarawaa eegalee san amansiifatee akka viidiyoo alaa qabu itti himatee akkasitti viidiyoon sun fa'a poosti godhama malee yookaan mootu mallaqni kafalamu dhumatee jennaaniin poosti godhama malee namni ummaan tokko nagaan osoo wajjin jiraatu viidiyoon jalaa bahee hin jiru. Guyyaan viidiyoon bahu guyyaa akkamiiti? Guyyaan mallaqni dhabame jechuudha. Guyyaa mallaqni boorsaa isii keessaa dhumate. Yaa obboleetti ammas na dhageeffadhu. Kana booda viidiyoo kan kee waraabdee hin ergin. Yoo viidiyoo biraa qabaattes immootu guyyaa tokko miidiyaa gubbatti salphatu kan keen oole waan ta'eef mallaqa hin kafaliniif hin erginiif. Because gaaf tokko ati mallaqa hedduu kan keen oolu. Yookaan biyya arabaa kana keessaa gara biyyaa galtee erguu dhabuu dandeessa. Yookaan biyya arabaa kana keessatti jireenya haarawaa nama biraa wajjin dhugaadhaan wal jaalattanii heerumtee dhufee gaafsan jireenya kan keessa baxaabbatu irra jireenya kan keessa irraa balleessuu irra har'uma ka'iitii hin ergin mallaqa. Awwala viidiyoo hin ergin viidiyoo eega dura dogoggortee ergite mootu mallaqa hin ergin jechuudha. Si galee. Afaan kamiin akka dubbatamu giraan ajaa'iba. Wanni Oromoo namoonni tokko Oromoo wanti hunduu haarawaa ምናምን biyya akkana biyya adda addaatti biyya faranjiiti namni qullaa karaa gubbatti dhaabee waan fedha suni biyya faranjiiti biyya kennaa miti suni aadaa isaaniiti safuu isaaniiti safuu kennaa miti barnoota kennaa miti barnoota akka barmaata isaaniiti malee barmaata kennaa miti jechuudha haalli itti jireenya obboleewwan kee jalqaba namni hundi keessanuyyuu namni haadha malee dhalatu hin jiru namni haadha malee dhalatu hin jiru addunyaa kanarra haati kan kee lubbuun haa jiraattus jiraachuu haa baattus waan kana yoo agarte sitti gadditi akkuma waan namni haadha jaalatu mootu waan akkanaa irraa of eeggatuu qaba sababa maatii keetii namni baay'een bar namni hedduun miidiyaa kana gubbatti bahee waan ta'u ila ka faraddoo barbaadus jira garuu maatii isaatii jedhee of gaqqaba ofiif kan dhabne ka maatiif dhabu jira wantoota akkanaa kana mootu jalqaba mataa keetiif itti aansee immoo amantaa keetiif sadaffaa immoo maatii keetiif jechuudha. Sigale maatiin keetis itti gadduun qaban maatiin keetis sababa hanke namni buna ittiin dhuguun qabu jechuudha. Sigale qofaanatti jira maatiin keetis maqaa maatii keetiitiin sababa keetii namni buna ittiin dhuguun qabu intallee baluu sun akkana aboo maalisse yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbanne irra deddeebinee haasofne
numa dhaggeeffattan garuu hin fudhattan malee hojiirran oolchitan malee. Walumaa galatti akka dhaamsa xumuraatti YouTube kee kana subscribe godhaa isin jedha. Itti aansee mootu dhaamsa xumuraan qabu maa inni warri namoota akkanaa kanaaf nama ol bahee viidiyoo isaa post godhamee achi booda irraa mormituun kun dhiisaa waan akkasii awwala gorfamee jira. Namni waan akkanaa kana quba hin qabne hin jiru. Anaa wayyatii san maqaa dha'uu hin barbaadu. Eega viidiyoon hin talahanii yeroo jalqabaatiif akka Oromootti an kabee godhuu san. Akka Oromootti yeroo jalqabaatiif miidiyaa kana gubbatti viidiyoon deeme kan muyyattii wahiidha. Eega muyyattii sanirraa viidiyoon bahee viidiyoo baay'eetu bahe. Kanaafuu suni gorsa ta'uu qaba ture. Suni eega gorsuu dideemmootu salphina hin dhandhamtaa jechuun dikeetu. Kanaaf awwaalaatti of eeggadhaa rabbi sana eegu shamarran keenya. Aboo har'a Oromoon jechuudha. Dhiirri Oromoo haqa isin onlaayinii irraan qofatumtan kana dhiirri Oromoo Dubaay keessa jira, Saa'udii keessa jira, Yaman keessa jira, Kuwait keessa jira. Biyya Arabaa kana jechuudha. Warri viidiyoo erguun baay'inaan biyya Arabaati. Biyyi Faranjis numa erganii garuu haqa sun daamiti. Warri biyya Faranjii kun gaafa erganis nama sana ta'etti ergan waan ta'eef hin baastu. Dhimmi haqa ammaa daaspooraa ilaa viidiyoon bahee jira. Daaspooraan viidiyoo ergutu hin jirti dhugaadha. Of course hin jiran isaanis warri viidiyoo ergan hin jiran. Itti deemne yeroo bira warri viidiyoo ergan hin jiran daaspooraan garuu immoo kajalaa bahee hin jiru. Maaliif namni isaan itti ergan sunis nama xiqqoo waa beeku. Namnummaan daaspooraa viidiyoo ergisu sunuu nama cabaana waan ta'eef. Kanaaf dhiirri Oromoo Dubaay keessa jira, Saa'udii keessa jira, bakka dhalaan Oromoo jirtu hunda jirtu yoo gara Ordonii fi maalii kanneen kana ta'e malee. Kanaafuu gabbayaatii waan feetan godha. Eega haraamuma sila haraamatti sin gorsaan jiru immoo. Viidiyoo waraaburra garuu viidiyoo waraablee dhiiratti ergitee mallaqa kan kee irraan gabbartee gaafa mallaqa fixatte addunyaa gubbatti akkatti salphatu irra gabbaatee haraama dalaguu si wayya dhugaa rabbi akka fiigiyyatti akka isii filadha. Si galee bakka dhiirri Oromoon jirratti mootu gabbayii Paakistaanii fi Hindiin kun biyya hunda jira. Obboleetti kiyyaara ofitti tumuurra Hindii sitti tumuu si wayya. Kiyyaara ofitti tumuurra Paakistaanii sitti tumuu si wayya. Araat na xibba. Kanuma jechuu barbaade viidiyoo biraatti walitti deemna. Hamma xumuraatti waan nafaa turtaniif galatoomaa isin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Rabbi isin haa eegu. Hunda keenya Rabbi nu haa eegu. Of eegaa Rabbi isin eega. Maasalaam.